Hayyamalee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Horii yeroo jalqabaaf paartiin badhaadhinaa gaggeeffachuuf jirirraa maaltu eegama? የመጀመሪያው ፓርቲውን ጠንካራ ፓርቲ አርጎ መውጣት ወልጋሂን ኩን ሙርቴወን ጉርጉዳን ይምርቴስ እኒ ጀልቀባ ፓርቲቻ ጭማ ጎዱረት ከን ሆጀቱዳ Jireenyi baqattoota Itoophiyaa Suudaan jiranii maal fakkaata? Biyya kanatti namni tokko mana namaattillee qacaramee hojjete doolaara 100 gadiidha kan isaan argatan. Amma immoo haalli jireenyaa qaala'ee jira, rakkoo hamaatu jira. Rakkoon Ukraine deeggarsa Afrikaa dhufuu akkamiin miidhuu danda'a? Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Asli Galgalo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii lammiilee Saawud Arabiyaa taal rakkisa keessa jiran gar biyya deebisuuf qophiin dura xumuramuu dubbii himaa ministeera dhimma alaa ambaasadaa Diinaa Muftiin ibsa. Yaa'ii waliigal dhaabbata mootummaa gamtoomanii dhimma Raashiyaa fi Ukraine ilaalchisee taa'amirratti Itoophiyaan teessoo duwwaa taasisuunis murtoo dippiloomaasii ta'uu ibsa. Lammiiwwan keenya Saawudii keessatti rakkataa jiran biyyatti deebisuudhaaf gara 100,000 ol ta'an qophiin ammaan kana xumuramaa jira. Komiteen adda addaa qaamni adda addaa keessatti qooda fudhatu dhaabbateera jechuudha gara qaama 16 ta'a. Hojii isaa amma yeroo gabaabaa keessatti fixutti kalaa'ee jira. Akkuma fixeen lammiiwwan kun gara biyya akka deebi'an godhamanii jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Kana duras yeroo tokko lammiiwwan 42 ta'u torban lama keessatti deebisuun ni yaadatama. Akkasuma san ammas lammiiwwan rakkoorra jiranii uummanni hifatee jira yeroo dheeratee jira kun dhugaadha haa ta'u malee humni biyyattiin qabduun uf gargaaramee wanti hojjetamaa jiru lammiiwwan kana gargaaruudhaaf fedhii mootummaan qabu. Lammiileen Itoophiyaa Suudaan jiraatan qabeensi tammaachuu fi gadhiifamuuf maallaqni humni isaaniitiin olii gaafatamuu BBC'tti himanii turan. Baqattoonni hedduun UNHCR jalaatti galmaanii waan hin jirreef rakkoon garaagaraa isaan mudachuu dubbatan. Hedduun isaanii biyyaatti galuu barbaadanillee paaspoortii qabaachuu dhabuu fi karaan daangaa biyyoota lamaanii cufamuun filannoo dhabuu himan. Imbaasii Itoophiyaa Suudaan jiruutti dhimma diyaaspooraa irratti kan hojjetu obbo Tarrafaa Hayilee jireenyi uummata Itoophiyaa Suudaan jiraatanii maal fakkaataa jedhee gaafadhe. Yaa uummati Sudaan keessa jiru uummata silas karaa seera qabeessaan dhufe miti. Baay'eensaa harka 175 olee ragaa Afrikaa kan hin qabne paaspoora kan hin qabnedha. Eban biyya kana gaafa dhufan waraqaa eenyummeessaa biyyaallee hin qabani bara. Calluma jedhanii Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu nageenyi waan tureef ollaadhas waan ta'aniif akka barbaadan dhufuu akka barbaadan galuu deebi'anii immoo akka baqataattis immoo UN'tti illee galmaanii jiran baay'een isaanii. Kan firaan dhufanii obboleessaan dhufanii karaa biraa immoo dallaalaanis kan isaan fide. Haa ta'u malee dinagdee baay'ee gadi bu'aa keessa kan jiraatan maaliif biyya kanatti namni tokko mana namaattillee qacaramee hojjete doolaara 100 gadiidha kan isaan argatan. Amma immoo haalli jireenyaa qaala'ee jira rakkoo hamaatu jira. Sanarrattis immoo walitti bu'iinsa mootummaa biyyoota lamaanii irraan kan ka'e karaan gidduudhaan cufamee ture. Kunis rakkoo hamaadha jechaadha. Namni durii gaafa jireenya sitti cimu gara biyyaatti deebi'a. Gaafachi immoo haala tokko biyya kana haalli mijatu moo achi as deebi'a. Akkaataa kanatti deemamaa ture. Kellaadhuma irratti waa qarshii muraasa kaffalanii darbu turan kanaan dura. Qabiinsi gar poolisiitiin baay'ee nutti hammaatee jira jedhanii yoo poolisiin qabaman maallaqa humni isaaniitiin olii gaafatamanii kana akka embaasiitti gargaaruu fi wanti isaan hojjetan jira. Murtoo ammas karaa siyaasaatiin murtoon kan darbe aangawwan mootummaa tu dabarse nurra qofa miti mootummaa keenya qofatu hin taane maannoo saba keenya qofatu hin taane saba biyya kana keessa eeyyama malee jiraatu irratti murtoon kun darbe. Dhimma kana akka inni dhannee gaafannee jirra jechaadha dhimmoota kana warra hordofanii kan naqu keessaa tokko anis deemaan jira. Lammii Filiippiinsii yoo qabani nama muraasa keenya garuu al tokkichoo qabani nama 100 qabaachaadha. Kanaaf uummati kun hojiidhaan rakkoo hamaa keessa jira dinagdee rakkoo hamaa keessa jennee jira. Isaan kan isaan jechaa jiran nuyi qabuu hin dhaabnu hamma gaararraa mootummaan nu dhaabsutti qabuu hin dhaabnu jechaa jiru. Nudhannee mana hidhaatti gaafachaa jirra. Qaamota dhimma immigireeshinii dhimma yakka ittisuu warra jedhaman kana keessa dhannee isaanii wajjiniin haasofnee hamma tokko harka keessa nuuf qabachaa jiru bara. Akka jalqabanitti gochaan jiran yaa'u garraamummaanis jira uummata kana
keessa cugooti. Durii akkuma jettee biitii ollaa kun fedhan wal keessa deemanii deebi'anii amma immoo deemuu hin danda'anii gara embaasii deemnee paaspoort faanuu kennaa jennee yoo kadhannu gara embaasii kana gargaarsa maatu argachuutti hin jiranii jedhu namoonni nu haasofsiifne. Kana deebiin keessa maali? Paaspoortii haaraan kan kennamu ministeera dhimma keessaati biyyatti kennama paaspoortiin malee biyya kanatti hin kennamu. Embaasiin kun kan inni taa'ee jiruu fi paaspoortii nama jalaa dhumate haaromsuu maatii ragaa qaban paaspoortii qaban ijoollee isaaniitti paaspoortii haaraa kennuu ragaa dhalootaa kana kennuudhaaf ga'een embaasiidha. Garuu nuti kanarra dhiisne deemne maal jenne immigireeshinii Itoophiyaa wajjin haasofne bifa adda ta'een ragaan namoota kana adda ba'e paaspoortiin akka kennamuuf irratti hojjetaa jirra kun yoo nu jalaa turan malee nuyi ji'a tokkotu hin ga'in dhimma kana hojjennee karoorfannee jirra. Lakkoofsi uummata Itoophiyaa ka achi jiraatu agamgaa. Lammiin Itoophiyaa miliyoona 3 caalutu jira jedhaniiti kan isaan kaasan. Kan immoo as dhufee mootummaan Sudaanii kan hin beekne manatti illee kan da'anii ijoollee qaban jiru. Amma ragaan sun sanaa olis ta'uu danda'a sanaa gadis ta'uu danda'a amma qabatamaa ragaa qabatamaan hin jiru garuu isaan akka jedhu warri Sudaan miliyoona 3 kan caalutu jira jedhaniitu kan isaan kaasanii jechaadha. Sudaan jechuun Itoophiyaa lammaffaa jechuu dandeessa. As gadi baatee bakka uummatuma keenya agarta. Akkam nagumaa waliin jetta amaariffumaaf waan gargar ba'a malee nullee rakkannu afaanuma keenya haasofnaa jechaadha. Ulfaadhu. Ayishi kabajame aslii. Dhaggeeffattoonni namoota oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii dhukaasa dhaabuu ilaalchisee marii marroo jalqabaa ministeerota haajaalaa Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti jaarsummaa takkiin adeemsifamee bu'aa dombuusiin xumuramee jetti Yuukireen. Ministeerri haajaalaa Yuukireen wanti Raashiyaan gaafatte harka nadha jechuun qixxee jetti. Raashiyaan haleela warri lixaa weerar jedhuu fi isiin ammoo opereeshinii waraanaa jettuun Yuukireen keessatti erga eegalee torbaan lama guutee jirti. Raashiyaan haleela meeshaa waraanaa keemikaalaa raawwachuu maltii jedhu White House Press Secretary waajirichaa Jen Psaki Raashiyaan waraan baayoloojikaa Yuukireen irratti banuuf hin ooltu kanaaf hundi keenya hordofuu qabnaa jetti. Raashiyaan meeshaa waraanaa hin eeyyamamne fayyadamuu dandeettii jedhanii biyyoonni lixaa yaaddoo hama keessa jiran. Rakkoo Yuukireen keessa deemaa jirtuu fi namoonni buusii kennan Afrikaa irraa deeggarsa gara Yuukireen deebisuun yaaddoo ta'uu himan. Dhaabbileen gargaarsaa ka Oxford fi Norwegian Refugee Council gargaarsi paasentii 70 kutamee Yuukireen deeggaruuf dabruu ibsan. Kun namoota biyyoota Afrikaa ka waraanaan miidhamanii fi hongeen rakkachaa jiranii fi dhiphina guddaa jedhan. Mootummaan UK abbaa qabeenyaa kilab kubbaa miilaa Chelsea Roman Abramovich Putin waliin hidhata qabaa jechuun qoqqobe. Biliyooniyaan lama Raashiyaa kun dureeyyii Raashiyaa 7 qabeenyiin isaanii akka hin sochoone uguram keessaa tokko. Abramovich garuu kanaan dura pireezidenti Putin waliin hidhata karaa maallaqaa hin qabu jedhee waakkate. Yaa'ii paartii badhaadhinaa borgeeggeeffamuun murtoowwan badhaadhinaa hundgaleessa Itoophiyaa mirkaneessan kan ittiin dabru ta'uu ibsama. Paartichi korgeeggeeffamuun kan ture kanaan dur ta'ullee sababoota garaagaraa keessumaa weerar COVID-19 mudate akkasumas waraan biyyattii keessa dhalateen turuu akka sababaatti kaasan. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartichaa keessaa tokko taate kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee paarticha hundeeffameen haaromsa adda addaa fiduun bu'aa argamsiisee jetti. ብልጽግና ፓርቲ ሊወለድ ማግስት ፓርቲን በዳድና ኦሶ ሂን ሁንዴፈሚን ዱራ ሞቱማን ፌደራላ ሚንዳ ከፈሉ ፊሌ ረኮ ጉዳ ኬሰ ቱሬ ኩፋቲን ዲነግዴ ጉዳን ገሄራ ማለቅኒ ብየ አከባፈሙ ተሃዋን ቱሬፍ ሃሩምሰ ዲነግዴ ገጌሲኔር ዲነግዴ ብየ ኬሳ ቢቂሉ ፊዱ ቀምነ ጀኔ ሆጀታ ቱሬ ዳብሌን ዱንፋ ሂርማቹ ቀሙ ሆጂሌን ዲነግዴ ብየ ኢጃሩ ሞቱማ ቆፋን ተው ሂንቀው ጀቹን አከ ዲነግዴን ደመቁ ፊ ገሊን ኬነ godhuun bu'aa itti arganneerra. Paartiin badhaadhinaa paartii jalqabbii irra jiru ta'uu isaarraa kan ka'e namootni tokko badhaadhina fakkaatuun kan seenan jiru. Miila isaanii tokko paarticha keessa. Isa kaan ammoo ala godhuun yaada paarticha kuffisuu danda'u bu'uura godhachuun hojjetaa turuun isaanii gufuun akka baadhatu godheera. Qajeelfama hojii paartichi kennuun alatti hojjechuun akka lammiileen walitti bu'an akka buqqa'an hojjetaa turan. እንዲጎዳ የማድረግ ስራዎች ሲሰሩ ነበር.
Yaa'iin bor hoogganootawwan paartichaa uummataaf wadda galan raawwachiisan ni filata guddin dinagdee irratti xiyyeeffannoo guddaa kenna namoota ilaalcha paartichaan ala hojjetan of keessaa qulqulleessaa jetti. የመጀመሪያው ፓርቲውን ጠንካራ ፓርቲ አድርጎ መውጣት walgahiin kun murteewwan gurguddaa ni murteessa. Inni jalqabaa paarticha cimaa godhuu irratti kan hojjetudha. Wantoota babbadanii turan guutummaatti qulqulleessuu baatus akka haalaan xiqqaatu godhuudha. Isa itti aanutti ammoo sirriitti qulqullaa'uun akka paartiitti filatamee naamusaan kan geggeeffamu godhuuf hojjenna. Paartiin waan uummataaf waadaa gale raawwatuu danda'u godhee cimsuuf murteewwan jajjabaa ni fudhata. Itoophiyaa keessatti nageenyi waaraan akka dhufu barbaanna. Rakkinni ni gaha. Rakkoo karaa kaaba Itoophiyaa jiru bu'uura godhatuun irratti cimsinee hojjetuun walgahii kana booda ni xumurra. Karaa biraan bakka bakkatti akka lammiileen wal shakkan ilaalcha godhan irratti hojjetuun ilaalcha obbolummaa irratti hundaa'e diriirsuuf ni hojjenna. አብረው የሚተጉበት አሰራርን እንዘረጋለን እያንዳንዱ Miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa fi kanneen mootummaan hidhat qaban akkasumas miidiyaaleen dhuunfaa qaama deeggaraniif qofa jiddugal godhatanii waan hojjetaniif dirreen miidiyaa biyyattii fi ogummaan gaazexeessummaa haal rakkisa kee jiraachuu ogeeyyii miidiyaa himan. Caamsa bara 2019 guyyaa walaabummaan pirees addunyaa Finfinneetti kabajame Itoophiyaan biyya gaazexeessaan tokkolleen keessatti hin hidhamne jedhamtee faarfamtee turte. Kun yeroo dheeraa hin turre rakkoo miidiyaaleen am keessa jiran hordofee ogeessi miidiyaa Elias Masarat akkan jedha. Yeroos miidiyaaleen sagalee mormitootaa keessummeessuu qofa osoo hin taane komiiwwan garaagaraa mootummaa irratti ka'aniif illee uwwisa kennuu eegalanii turan. Yeroo ammaa miidiyaaleen mootummaa fi kan mootummaan hidhata qaban meeshaa piroopaagandaa ta'anii waan qaama mootummaan jedhamu qofa calaqqisiisuudha bal'inaan kan mul'atu. Kaan hafee qondaala mootummaarraa kan dhufe osoo homaallee hin gulaalamiin bahaadha kan jiru. Kan nama gaddisiisu miidiyaalee mootummaa fi kan dhuunfaa walabummaa ediitoraalii isaanii gaaffii keessa kan galchudha. Rakkoo sana hordofee dhufu ilaaluun ta'uu danda'a. Walaba ta'anii kan hojjetan hin jiran jechuu miti. Kanaan alaa irra caalaan isaanii duuchaatti deeggaruu yookaan duuchumatti mormuutu irraa mul'ata. Furmaata kan ta'u miidiyaaleen walabummaa isaanii eeguun akka hojjetan eeyyamuudha. Kun dhiibbaa qaama mootummaa olirraa dhufu waan ta'eef hooggantootni mootummaa dhiisuu qabuun jedha. Qaamoleen akkas godhan gocha isaanii irraa akka of qusatan gochuuf miidiyaaleen walitti dhufuun hojjechuu qabu. Miidiyaan tokko qofa yoo dubbate rakkoo keessa waan galuuf miidiyaaleenis ogummaa isaanii guddifachuu qabu. Al takka takka gabaasota waa'ee amantaa fi saba keessaa dhufanii akka aktivistiitti yeroo hojjetan waan mul'atuuf. Biyyattiin waraanaa fi walitti bu'iinsa keessa jiraachuurra kan ka'ee fi siyaasni biyyattii fiixee tarkifamee waan jiruu fi dhugaan balarraatti kufee jedha hayyuu miidiyaa fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisa gaazexeessummaa fi koominikeeshinii Dr. Abdiisaa Zaaraay. Miidiyaan hedduun akka dhuunfaattis ta'e karaa adda addaa ogummaa eegee osoo hin taane gama dhaabbateef ni ta'a jechuun looguun odeeffannoo dhiyeessa. Harka mootummaa keessa kan jiru yoo ta'es rakkoo caasaas waan qabuuf waraannis waan jiruuf akkasumas piroopaagandaaf itti fayyadamuuf waan ta'eef kan mootummaa guddisanii agarsiisuun ni jira. Waliigalatti haala gabaasa miidiyaa jiru dubbii madaalawaa fi dhugaa dhiyeessuu yaada jedhu balaarra kan buuse natti fakkaata. Dr. Abdiisaan uummatni odeeffannoo qulqulluu argachuu dhabuun akka murtii gaarii hin fudhan godhaa jedha. Akka dhaabbataatti haalli amanamummaa isaatti dhabuu fi fudhatama dhabuu ariifataa dhufa. Hawaasni odeeffannoo dhugaa hubatee murtoo qajeelaa akka hin kennineef kan dhiyaatuuf odeeffannoo haqarraa fagaate waan ta'eef kana dhaga'uun murtii sirrii fudhachuuf ni rakkata. Wantoota raawwataniif eenyutti gaafatamuu qaba kan jedhus adda baasee beekuuf rakkootti ta'eera. Kana sirreessuuf biyya kamittuu siyaasni otoo hin sirranne miidiyaan hin sirratu. Sababni isaas miidiyaan kan biqilu sirna siyaasaa fi diinagdee keessa waan ta'eef adda hin ta'u. Miidiyaan yookiin gaazexeessaan tokko hordoftoota argachuuf wantoota gurra hordoftoota isaa qirqirsu dhiyeessuu qaba. Haala akkasii keessatti walaba ta'ee naamusa ogummaa eegee hojjechuuf garuu ni rakkata.